gaaffiidhaan hin jalqabaa. Tiimiin kun tiimii maalii akka inni ta'e hin beeku. Bojowaariin beekaa, Obbo Baqqalaa Kaafaa'oodha beekaa. Tiimii nageenya uumuudhaaf deemu ta'ee hin beeku. Baagiraawundiin isaanii Oromoo yoo ta'an illee tarii haala hojiin isaanii adda addaatti fakkaata. Obbo Jowaar aktiivistiidha. Obbo Baqqalaan miseensa paartii Kaafaa'ooti yookiin hoogganaa itti aanaa dhaaba sanaati jechuudha. Gaaffiin jalqaba kaasu Daayirektera OMN Obbo Jowaariifin kaasa. Akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa haala qabsoo karaa nagaa jedhamuun paartii hundeessanii hooggansa isaaniitiin qabsoo diddaa karaa nagaa isa Mahatmaa Gaandhii fa'aa biyya Hindiitti ittiin adeeman daran fooyyessuudhaan nama adeemaa turedha. Qabsoo kanas milkeessuudhaaf parsantii 85 oliin nama ittiin ga'edha. Galatoomaa jedhanii aktiivistoota jedhanii namoonni isaan afeeran Oromoo urursuu jalqabanii dhiisii qobsii miilla lafaa qabattu jedhanii maaltu ta'e jennaan miilla lafa qabatti buqqa'uu qabdi malee maal jechuudha. Ani abbee koo guyyaa 3 dura awwaaletanii gaddarraan ka'ee dhufe kunoo gaabii fudhadheen dhufe amma qeebbeedha. Namoonni bosona jiru amma irratti dhufaafamaa jira. Gaddarraan ka'ee dhufe guyyaa 9 ta'ama akka aadaa naannoo kanaatti dhiiseen dhufeeniin sagaleen kana isinitti madda waan danda'amu naasaa jedheen. Mootummaa kanarraa irraa gattaa nuun jettu Obbo Jowaar. Mootummaa kana baakii gootu mootummaa isa kaleessa Mallas Zeenaawii Hayilemaariyaam faan hoogganaa turan isa nutti dabarsee miidiyaan keessan gidaamii qotee bulaa 18 ajjeefame gaa'oo qeebbee kaleessa malee dheengadda dargaggoo 2 obbolaa maatii wasiilaa gaara qiritta jedhamutti ajjeesanii mootummaa waraanni mootummaadha saamanii hayyallaatti darbanii OBN hin gabaasne OMN hin gabaasne eenyuyyuu hin gabaasne kan biraa hafnaan miidiyaa Ameerikaa afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy faan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtu sin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafanneenaan hayyama gaafanna nuun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo OBN asii kunoo damee Dambidolloo jiru daanyee jedhama as keessa jiran itti fakkaata yoo gararraadhaa hayyama naa kennan malee hin gabaasu jedhee miidiyaa ukkaamsuudhaafitu nuyi callennaa miidiyaan sagaleen uummataa qotee bulaa du'aa jira moobaayilii irraa warri qaban isinii kennuu danda'u akkaataa sanitti saanjaadhaan qalanii waraanni Dr. Abiy Ahmed hoogganan muummichi ministeeraa mootummaa kanarraa usaa nuun jettanii maal akka inni nuu godhuuf usnaa nu ababbalanii farda maal godhanii yaabudhanii waan isaan adeemanii beekna kaayyoo adda bilisummaa Oromoo haasaa Dr. Abiyyiif Dr. Lammaa keessatti akkaataa isaan itti rukutan argineerra. Dr. Abiyyi maal jedhanii Adwaan lamaan titennu nuun jedhanii min ማለት ነው what does it mean Adwaa kan Oromoodha seenaa isaan irraa ka'uu barbaadan ni beekna waa'ee Kushite civilization siidaa Aksum akka inni ta'e nan beeka kitaaba taarikh nutanna የውግና ድርሰቶች jedhu dubbiseen jiran achi keessatti waan ibsame dhugaadhaan hundee qaroomina Kuushii achiyyuu miti Nuubiyaan iyyuu qarooma Kuushii har'a garuu Oromoon Adwaa kileemii gochuu danda'a Tigraay kileemii gochuu dandeenya nuun maaliif nu goomsitu Adwaa Tigraay keessa naannoo Tigraay saba afaan isaa qabu saba aadaa mataa kan isaa qabu tura jira maybe in the long past lafa Oromoo lafa Kuushii ta'uu danda'a har'a garuu miti saba of danda'etu jira Adwaan lamaan titen ማለት እኮ ምን ለመምታት እንደሆነ እናውቃለን ምን ለማለት እንደሆነ ዶክተር ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ረን ሱሚ ደሞ ሱሲ ኢትዮጵያውማን ኦሮሞዳፍ yes ani namootani lakkii summiidha jedhanii lakkii suus na washish na wadhan innani maraataniiruun jedheenan nama samuun isaa sirri Oromoo ta'ee Obbo Lammaa Magarsaadha seenaa impaayera kanaa ni beeka dhee mana amanan tarii immoo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku jedheen amana akkamiin suusii ta'uu danda'a is it diplomatic approach haasaa dippiloomaasiitii jedheen shakkee ture dhaloota ola deemaa dargaggoota goggorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u yes keessatti salphanne keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne keessatti arrabsamne impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru tarii Oromoon
Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu. Garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire, the sick man of the horn. Isa warri Turkiidhaan the sick man of Europe jedhanii Ottoman Turkish Empireedhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammed? La why? Maaliif? It should be dismantled. Yes. Diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaban jedha empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin. If and if yoo ta'e mirga Oromoo kabajite Finfinnee Oromootti kennaa. Dr. Abiy Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti laanne maaliif Adwaanu gaafatu to divert the issue Oromoo asii gama ilaaluun jechuudha gama sana ilaalii kana dhiisiti magaalaa kana gaafa dhufanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifi kana dhiisi ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoo mana seeyyuun sirreeffanne. Let us first arrange our home. Mana keenya jalqabaa sirreeffannu. Sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya. Jalqabaa issue Oromoo haasa'uun nurra jira. It is jecha faranjii tokkoon isinii kaasa. Kana isaan kun wallaalanii jechuu qoomtan. Yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku. Ben Johnson jedhama. It is such a high time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases. Waiting kun yeroo namni hundumtuu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatu yookaan sirbuudha. Mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching baay'ee waan fagoo waan hiixataa Oromoo dogoggorsuudhaaf siistama fayyadamaa jirudha siistamni kun. Maaliif jennaan chaaptara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary jedhan. Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru Moyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira Oromoo Booranaa ofitti dabaluu dandeenyaare we can't. Tanzaaniyaa keessa Oromoon jiraachuu danda'a jiraan Ugaandaa ni jiruun warri tiksee jedhaman jara sana kileemii gochuu dandeenyaarra how on earth akkamitti hin dandeenyu. Wantoota jirantu nu daangeessachuudha. Gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha. This is an illusion. Wantoota abjuu natti fakkaatan. Mee kottaa Oromiyaa cimsaatii yeroo sana Oromoo Amaaraafis warra kibbaa wajjin wal taanee Itoophiyaa haaraa ijaaruu yeroo kana dandeenyaa jedheen amanaan. Kanaaf dhimma araaraa Itoophiyaatti dhufaan. Araaraa adda bilisummaa Oromootii fi adda mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame. Hundi keessan kan beektanii waamichi Dr. Abiy Ahmed godhanii mormitoota hundumaa akka isaan galan dirree dimokiraasii bal'isne irraa jedhan which is very good. Namoonni kaan guyyaa lama isaanii fudhannee fiigaa dhufanii shaantaa fuudhanii gaafa isaan fiigaa dhufanii addi bilisummaa Oromoodhaaf sardi paartii gaafateeni. Oromoo ta'ee deeggaraa dhaaba sanaa ta'uu Oromoo aktiivistoota dabalatee hin mormaniin miidiyaa hordofaa jirra waan ta'eef maal jedhanii maal barbaaddiseen immoo hin galtuu jedhame. Yeroo kana dhaabii qeeqamuu deeggartoota isaatiif miseensa isaatiin qeeqamuu irraadhee ariitiidhaan dhufee araaratti galame. From the start walta'iinsi godhame suni haala saffisaa keessatti godhame. Oromoon immoo maal jedhaa qacarrii hin hilinii qacarii hilii wulii tolfadhu boodallee ilaalcha godheedha. Addi bilisummaa Oromoo utuu qacarrii hin sirreeffatin jarjattiidhaan akka inni manatti galu taasifameen. Agriimantiin sun maal jedhaa buuchi ያለው የኦነግ ሰራዊት ትጥቁን ፈቶ ይገባል ይሄዳ በአገር ውስጥ ያለውም ይፈታል እንጀዱ inni kun immoo raawwateera nama kuma dhibbasaniitii katee galee jarri kun inni hiikkatoodha hiikkatanii galaniiru. Har'a adda bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf ulaan dhagaan gala hin galin jiru. Dhagaa meeqa galagalaa jira. Oromoo meeqatu Oromoo warri misguided ta'an maaliif hin hiikkatanii karaa nagaa wayyaa bara samuudhaan hojjetanii nuun jedhan. Bara 1983 yookiin 91 bara addi bilisummaa Oromoo chaartarii keessa jiru Oromoon samuudhaan hojjetaa ture deemaa ture hin didame. Gaafa dhugaan keenya jallate nu bira gore gaafa sana waggaa 27 teenye har'a Jawaar faanuu kaasee har'a qeerroo kaaseetu mirga kana arganneen. Kanaaf samuudhaan hojjenna yerootti samuun hojjetanidha.
qawweeni faashinii booddee tafaadha nuun jedhani nummoo qawweedhaan buqqaa jirra kamashiin nu ari'aa jirti Sumaaleen nu buqqisaa jirti Geediyoon nu buqqisaa jira Affaar achi nu ari'aa jira akkamittiin amid this condition how could you say that the OLF army should disarm gochuu qaba kamiin jettarree garma empire Itoophiyaatti gaafa dhumnu humnoota siyaasaa Itoophiyaa jira gama Oromootiin humnoota Oromoo jira isaan iyyuu tokkummaa uumanii nama paartii lama sadiitti gadi hin deebineen achi empire warri empire leellisanii geographic federalism isa jedhamu nurratti hundeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jiru dokumentii dargiin hojjete baasanii nurratti lallabaa jiru miidiyaa isaat jedhamuun Oromoon asii du'aa jira ajjeefamaa jira miidiyaan dubbatuuf hin dhabame VON illee hin didde kan biraa dhiisaati kana maaliif calleettanii ilaaltani boboqqala kana maaliif calleettanii ilaaltu obbo Jawaar yihuun engida akka gaazexaanyaatti maaliif dhugaan baastu nama tokko lama illee qabduu qellee Wallaggaa keessaa maaliif nu jalaa callistan kanaaf isinitti dheeressuu galatoomaa fayyaa ta'a.